Ashama obboloota koo kabajamoo warroonni addunyaa irratti argamtan akkasumas obboloota koo kan biyya keessaa fi biyya alaa jirtan akkam jirtu nagaa keessanii nagaan koo akka kabajaa akka jaalala iddoo jirtanii fi mana jirtanitti sinaa qaqqabu siniin jechaa akkam jirtu akkam ooltan akkam sa'a kana eeyde baga humnaaf jaalala waaqayyootiin nama yeroo kanaa taatanis siniin jedha akkasumas hordoftoota fi kabajamtoota hordoftoota chaanaalii hiyyoota jalatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessan an obboleettiin keessan nagaa kooti waaqayyoof yaa galatu hunduma keenya kan yeroo kanaan nu eege akkasumas obboloota koo kabajamoo fi jaalatamtoota warroonni addunyaa irratti argamtanii kan biyya keessa fi biyya alaa jirtan hundumti keessan obboloonni koo hordoftoonni amantaa musliimaa baga ji'a ramadaanaa jaalatamaa fi kabajamaa isiniin baga geessanii baga nama guyyaa kanaa taatanii siniin jechuun jaaladhaa idduma jirtanitti soomni kun sooma nagaa sooma jaalalaa sooma tokkummaa sooma mooyyuutu obboloonni keenya biyyoota garaagaraa keessatti dararamaa jiran itti nuuf hiikaman nuuf haa ta'u hunduma keessaniif siniin jedha akkasumas immoo obboloonni koo amantaa ortodoksii tawaahidoo nuti soomarra jirra waan ta'eef yeroo kanatti yeroo karaa fuula waaqayyoo deebinee waaqayyoo keenya dhiifama gaafannu yeroo cubbuu keenyaaf itti kadhannuudha malee yeroo irratti waan hin taane hojjennuudha miti waaqayyo akka badii balleessa keenya osoo laalin isa eegee har'aan nu ga'e galanni haa ta'u iddoo jirtanitti waaqayyo kadhadhaa haga beektaniin haga waaqayyos immoo hanga beektuun na kadhu bakka balleessiteetti mooyyuutu abbaa dhiifamaa waan ta'eef inni dhiifama isaatiin nu horata isa akka badii keenya osoo laala dhiifama isaatiin har'a geenye akkasumas obboloonni koo jaalatamtoonni fi kabajamtoota obboloota koo kan musliimaa baga siniin gee baga ji'a ramadaanaa ji'a kabajamaa ji'a jaalatamaa siniin gee siniin jechuu dhufe soomni kunillee mooyyuutu kan nagaan jalqabdanii nagaa sinaa xumursiisuu kan nagaan geessanii nagaadhaan sin qabsiisee rabbi nagaa sinaa hiiksisu kan baranaa sin taasisee bara egereetillee sinaa taasisu hunda keessanu kan nagaa sin jalqabsiise immoo rabbi nagaan sinaa xumursiisu siniin jechuun barbaada akkasumas obboloonni koo warroonni mana garaagaraa keessa jirtanii mana madaamii keessa jirtan ji'a kanammoo hojiin ni baay'ata obsa godhadhaa jajjabaadhaa wanti hin tarre tokko hin jiru yoo obsi jiraate hundumtuu ni tara wanti hin tarre tokko hin jiru addunyaa tanarra kanaafuu obsa horadhaa hojiin illee osinitti baay'ate homaa miti jajjabaadhaa warroonni immoo madaamiin teessan isin lolloltoo jiraate ishiillee rabbi isinirraa haa qabbaneessu jabaadhaa isiniin jechuu dhufee jiini kun amma ol arguunis xiqqoo kan ulfaachuu danda'a kanaafuu jajjabaadhaa isiniin jechuu barbaada obboloota koommoo kan musliima irra deebi'uudhani baga siniin gee baga geessanii kan nagaa sin qabsiisee nagaa sinaa xumursiisuu soomni kun immoo kan gammachuu kan milkii kan badhaadhinaa kan biyyi keenya itti tokkummaa argattu kan biyyi keenya itti jaalala argattu hunduma keenyaaf nuuf haa ta'u kan araaraa hunda keenyaaf haa ta'u jajjabaadhaa walaa jajjabeessinuu idduma jirtanitti nagaan waaqayyoo sinii faana haa jiraatu siniin jedha wanti nagaa caaluun jiru wanti mooyyuutu nagaa yoo jiraate fayyaa yoo jiraate hundumtuu ni dhufa kun xafiidha duniyaanis fixeessa ganamaatiin argama hin dhabama garuu ilmi namaa yoo fayyaa qabaate hooma kamuuyyuu ni argatas hooma kamuuyyuu birallee ga'uu danda'a kanaaf iddoo jirtanitti fayyaa siniif hawwa nagaan koo kan kabajaa kan jaalala idduma jirtanitti sin bira naaf haa ga'u siniin jedha obboloonni koo immoo hundi keessan akka nagaa taatan akka fayyaa taatan sooma kanas immoo akka nagaan qabdanii nagaan hiiktanii nagaan rabbulitti nu deebisu
abdiin qaba rabbirraa inna jajjabaadha isiniin jedha. Soomni keenya dhufee walirra bu'ee jira. Yaa gizee faxaraa bakkuma tokko faxaruu dandeenya jajjabaadha. Warroonni mana namaa keessatti jirtan immoo of eeggannoo barbaachisa. Yeroon kun sooma waan ta'eef kun asiin sooma gara lamaatii hojii hojiiniini. Kanaaf jajjabaadhaa inni sinaa jajjabeessu siniin jedha. Wanti hin tarreen jiru wal faana jirraa. Iddoo jirtanitti jajjabaadhaa. Waaqayyo kadhadhaa. Obboloota keessaniifis obboloota keenya mana hidhaa keessatti dararamaa jiranii obboloota keenya mooyyuutu iddoo garaagaraa keessatti nuti hin beekne malee eenyumtuuyyuu akkuma jiraatetti jiraata. Garuu jireenyaaf jedhanii kaayyoof jedhanii akkuma nuti jireenya keenya fooyyessinaa jennee biyyaa ba'an isaanis biyyaa ba'an garuu carraan kun immoo isaan mudate. Isaanis immoo iyyuutu soomni kun kan milkii ta'ee fi nama kara biyya ofiititti nagaan gammachuun galan gammachuu isaanii nu argisiisu haa ta'u. Namuma kamiyyuu nama rakkatee jiru rabbi rakkina keessa nuuf haa baasu. Nama dhibamee jiru rabbi nuuf haa fayyisu inni nuuf haa maaru. Nama immoo iyyuutu hidhamee jiru inni hidhaaf nuuf haa baasu. Rakkataa kamiyyuu inni hin danda'a. Kan lafa tanarratti dadhabame isa biratti hin dadhabamu waan ta'eef inni nuuf haa furu. Jiini kunis immoo iyyuutu ji'a itti kadhataniitillee argatanii ji'a itti immoo iyyuutu kara amantaa qabanii kara fuula amantaa ofii deebi'aniitu waaqayyotti bu'anidha. Hunda keenya nu milkeessee hunda keenyaafuu kadhannaa keenya nuuf dhagee hunda keenyaafuu immoo iyyuutu boo'icha keenya nuuf dhagee biyya keenyas nagaa godhee nullee nagaa nu taasisee maatii keenyas nagaa nuuf godhee nama amata kanammoo maatii keenya hojiiniin galee biyya keenyatti ayyaanas wannuma kamiyyuu nama biyya keenyatti galee to'annoo jedhu nuuf haa taasisu. Inni hin danda'a waan ta'eef hanga dandeessanii hanga beektanii galgalaa ganama rabbii keessanitti boo'adhaa. Isa namni itti boo'ee irraa tokkollee hin jiru. Iddoo deemtanitti bakka teessanitti bakka kaatanitti isa of biraan dhabina. Jireenyi namaatis kan mi'aawu jireenyi namaatis kan jireenya ta'u isaa uumaa ofii waliini. Yoomuyyuutu inni keessa namaan dhufne jireenyi namaatis hiikan qabu waan ta'eef iddoo jirtanii fi mana jirtanitti nagaan isaa siniif haa baay'atu siniin jedha. Obboloota koo qaqqaalii soomni kun sooma milkii siniif haa ta'u. Obboloota koo kan musliimaa hunda keessan warroon addunyaa irratti kan biyya keessa biyya alaa hundumti keessaniin jechuudha. Kan nagaan qabsiise nagaa sinaa hiiksisu siniin jedha. Fayyaanaa ta'a iddoo jirtanitti horaa bulaatoo deebana. Bakkan balleessaa qaabutti immoo bakkan balleessetti dhiifama naaf godhaa. Jiinis ji'a dhiifamaati. Isiniin jedha fayyaanaa ta'a hunda keessanuu waaqayyoof jecha sin jaaladha. Inni immoo iyyuutu anaa olitti sinaa jaalatu siniin jedha. Bye bye hunda keessanuu sinaan jaaladha. I love you all my friend. Sinaan jaaladha sinaan kabajaa iddoo guddaa sinii qaba. Hordoftoota koo hunda keessanuyyuu warroonni maatii koo hin taanes immoo maatii akkanaaf taatanii akkana jajjabeessitanii akka waliin bakka guddaa geenyullee abdiin sinirraa qaba. Iddoo jirtanitti nagaa naaf ta'a. Nagaan koo kan kabajaas kan jaalalaas bakkuma jirtanitti sinaa ga'u siniin jedha. Bye bye. Hanga hoggaa tana muukiin nama 3 ta'anii dhufuu hin beekamu abdii isaatiin. Bye bye fayyaanaa ta'a.